السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت المان ورمو يا أنا أفو سنين الإجرة إيه المكية توكتو نجلا بدي بيتني المكية توكتو نجلا بدي إرقبيا بأي إرقورميا كيسا نجلا بأي وقا كودش أنتاري جرى سنين جلا كسيتي المكية مكان رمو في إيساتي سكيل قبسا مكان oromoo fi dhiisaati kun akkuma haati yaayyaa bashiir ol baatee himatte san akkuma haati jawaar ol baatee himatte san ankiyyalee ilmi kiyya erga biyyaana jalaa ba'e waggaa 15 caalee jira waggaa 15 caalee jira kun ani akkuma na argitan waan uffadhuun qabu waan nyaadhuun qabu biraan naagaa sheer godhaati ani haadha skeet gabbisaati sheer godhaati biraan naagaa kolfuuf hin dhufne jechuudha. Ilmaan Oromoo isinitti haa dhaga'amu ani haati Jawaar Mohaammed gabbaatee yeroo himattu haati Yaayyaa Bashiir gabbaatee yeroo himattu ani ilma kiyya barbaadee dhabee akkas isinitti himachuuf dhufe jechuudha. Aniin kun isinitti himachuuf dhufe akkuma argitan kun manni keessa gadullee akkuma argitan waa tokko hin qabu sheer godhaati biraan naagaa ilmaan Oromoo ani Iskeel Gabbisaa Iskeel Gabbisaa haatisaa ani haadha Iskeel Gabbisaati waan nyaadhuun qabu waan dhuguun qabu waan nyaadhu waan dhuguun qabu sheer godhaati biraan naagaa Oromoo jechuu na deeggara na gargaaran kamaaliiti na deeggara akkasitti ani haatisaa haati Iskeel Gabbisaa sin Oromoo jettanii jala deemtan haatisaa Amaara ani Oromoo abbaansaa Silxi ilmaan Oromoo yaa ilmaan Oromoo na laala kunoo yeroo ayyoonni warri kaan gabbaanii akkasitti yeroo himatan ani kan zim jedheef mucaa kiyya maqaan balleessu jedhee mucaa kiyya maqaan nyaadhu jedhee kunoo mana nani keessa gala argaa jirtanii unkaan biyyaaf dhiisaati anaafuu naan taane kana beekuu qabda jechuu yaa ilmaan Oromoo haati ilmoo biraa waan baay'ee dalagdi ani ilma kiyya dhabee akkuma argitan waa tokko naan goone ani itti xaaree waan meeqatti baadhee biyyaa bahe haati Yaayyaa Bashiir yeroo gabbaatee himattu anillee gabbayee himadhe jechuudha yaa Oromoo akkanatti waa tokko otoo naan godhiin otoo waa tokko naan dalagiin Oromoof dalagattanii jala hin deemina Oromoof waa godhattanii jala hin deemina Iskeel Gabbisaa naaf haadha isaatiifuu waa naan taane isiniin jala jechuudha waa tokko naan taane mootummaa biyya bulchaa jiru kana isatu lafallee naa kennee manallee naa kennee birrii 20 naa kennee akkasitti jiraachaa jira jechuudha akkasitti na gabbisee jiraataara isinii galaami akkasitti na gabbisee ilmi kiyya waa tokko naan goone ilmi kiyya Iskeel Gabbisaa waa tokko naan goone mootummaa biyya bulchaa jiru kana akkasitti waan hunda naaf godhee waan hunda naaf bitee yaa ilmaan Oromoo ka duraan shunkurtaa bitadheen bulle ka duraan timaatima bitadheen bulle timaatima dirasii naa bitee kanaafuu sheer godhaatii Iskeel Gabbisaa biraan naagaa ijoolleen Oromoo warri isa jala deemtanii iyyitan Iskeel Gabbisaa haatisaa Oromoo abbaansaa Silxee anaa waa tokko naaf hin goone jechuudha. Anillee viidiyoo kana ka gabbayee himadheef haati Yaayyaa Bashiir gabbaatee haati Jawaarii gadi baatee yeroo himattu argee dhufe jechuudha. Mucaan kiyyaa waa tokko naan goone waa naa godhuu qaba waa na barsiisuu qaba waa naa erguu qaba. Kanaafuu yaa ilmaan Oromoo mootummaan biyya bulchaa jiru kun walitti nu qabee walitti nu irkisee mucaa kiyya ka duraan dhalee irraanfadhellee naa fidee akkasii suuraa isaa natti agarsiisee irraanfadhee ture Iskeel Gabbisaa akkan qabu irraanfadhee ture amma garuu suuraa isaa naa fidee wal nu barsiisee amma isin himachuuf gadi ba'ee jechuudha yaa ilmaan Oromoo mootummaa kana mootummaa biyya bulchaa jiru kana akkanatti wanti inni naan godhiin hin jiru jechuudha akkuma haadha Yaayyaa Bashiirii deemee Jimmaan keessatti waa godheefsan anaallee dhufee waa naa godhe jechuudha waa naa godhe
mootummaan kun waan haa godhe argitanii ilmi kiyyeena irraanfatee mootummaan biyya bulchaa jiru kun maallaqa meeqanaa kaffalee maallaqa meeqanaa kaffalameeti akkasitti gabba'ee Isqeel Gabbisaa ilma kiyya isiniin jedhaa jira yaa Oromoo kiyya. Mootummaan kun maallaqa birrii 20 maallaqa isaa baasee shunkurtaa naa bitee timaatimii naa bitee mootummaan biyya bulchaa jiru kun akkanani gadi ba'ee ilma kiyya barbaadadhuuf na gargaaree akkuma haadha Yaayyaa Bashiir barbaadee soqee argee sanatti anaanillee na soqee na fide yaa Oromoo. Ilmi kiyya nagatee deeme. Ilma kiyya akkan qabu akka inni miidiyaarra jiruyyuu irraanfadhee ture hin beekuun hin ture jechuudha. Akkuma haati haati Jawaarii gadi baatee himatte sanatti anillee akkan gabba'ee himadhuuf mootummaan kun haala hunda naa mijeessee na gargaaree akkanatti waan hunda naa bitee shaarbiin uffata jiru kanallee mootummaa kanatu naa bite jechuudha. Akkanani gabba'ee yaada kiyya himadhu uummata kiyyatti kan sin argitan kana akkanatti. Mootummaa kanatu waa naa godhe jechuudha yaa Oromoo. Kana beeka. Akkuma soqee mootummaan biyya bulchaa jiru kun na soqee na barbaadee ani haadha Isqeel Gabbisaa ta'uu kiyya na beekee na fide kana akkuma haadha Yaayyaa Bashiirii barbaadee ol baase san akkuma haadha Jawaar Maammadii barbaadee ol baase san anaanillee na barbaadee mootummaan biyya bulchaa jiru kun na barbaadee na fide yaa Oromoo. Duraan waan shunkurtaa ittiin bitadhuun qabu. Waan ittiin timaatima bitadhuun qabu waan ittiin shiroo gazee ittiin buluun qabu ani haati isaa silxee abbaan isaa silxee ani immoo Oromoo haati kiyya gimmaashni kiyya Amaara gimmaashni kiyya Oromoo yaa saba kiyya akkasitti gazee bitadhee gazee nyaadhee bulaa ture jechuudha. Ani haadha Isqeel Gabbisaati. Haadha Yaayyaa Bashiirii akkuma soqee mootummaan biyya bulchaa jiru kun onna baase akkanatti soqee onna baase shaarbii sin argitan kana caammaa naa bitee birrii 20 naa kennee naa fidee mootummaan biyya bulchaa jiru akkanatti na soqee too ilmi kiyya nan soqiin mee laala too ilmi kiyya nan soqiin akkasitti mootummaan biyya bulchaa jiru kun na soqee na barbaadee akkuma haadha Jawaarii soqee ol baase sanatti anaanillee na soqee na barbaadee onna baase jechuudha. Akkuma haadha Yaayyaa Bashiirii barbaadee ol baase san anaanillee na baase jechuudha. Mootummaan biyya bulchaa jiru kun. Kana caala meesin ilmaan Oromoo maal feetan? Yoo akkanatti ani haadha Isqeel Gabbisaa ta'uu kiyya beekee mootummaan biyya bulchaa jiru kun beekee akkanatti soqee onna baasee akkanatti na soqee onna baasu ayyoota biraallee akkanumatti yoo ol baasu mee maal jettan sin? Wanti inni naan bitiin hin jiru isiniin jedha. Shaashii naa bitee, caammaa naa bitee, uffata naa bitee, maallaqa birrii 20 naa kennee. Mootummaan akkanaa kun hin jira. Mootummaan akkanaa kun hin jira isiniin jedha yaa ilmaan Oromoo. Mootummaan akkanaa kun hin jira ka guyyaatti daadha. Ka baatitti birrii 20 naa kaffalee sibsabaa adda addaa irratti akkanani deemuuf maallaqa naa kaffalee. Mannillee naa kenname isinitti fakkaatina manni sii kennaa gabbaatee yoo dubbatte siif kennaa jedhee akkasitti hunna fide jechuudha. Kanaafuu isinillee sheer godhaatii ilma kiyya biraan naagaa. Sheer godhaatii ilma kiyya biraan naagaa akka mootummaan kun maallaqallee itti damoozallee itti naa dabalu lafnillee akkanaaf kennamu sheer godhaatii biraan naagaa. Ani haadha Isqeel Gabbisaati yaa Oromoo. Ani haadha Isqeel Gabbisaati beeka. Ilmi kiyya waa tokko naa godheen beeku mootummaan biyya bulchaa jiru kun akkuma argitan haadha Yaayyaa Bashiirii soqee ol baasee ayyoota akkasitti urgaansan ol baasee ayyoota akkasitti urgaansan warra olola dubbii dhugaa dubbatan televezyiinii keenyarra gadi yaa'anii televezyiinii dhugaa dubbatu irratti gadi yaa'anii akkasitti dhugaa Oromoo yeroo isaan dubbatan yeroo isaan akkasitti Oromoon akka bilisoome yeroo nutti himan anillee akka Oromoon bilisoomne jedhee akkasi gadi ba'ee sinitti mataa jira jechuudha. Ilma kiyya soqaatii naa fida. Ani birrii 20 baatiin naa kaffalama. Birrii 20 baatiin naaf kaffalama jechuudha. Kanaafuu yaa ilmaan Oromoo ilma kiyya naaf fida. Warri isa jala deemtan anaayyuu waan aan goone shaarbii naa biteen beeku. Kophee naa biteen beeku. Kanaafuu yaa Oromoo yaa ilmaan kiyya. Ani gazza'ee jiraachuu hin dandeenye. Edee maxxayee hin dandeenye. Afaan Oromoo afaan kiyya
ilmi kiyya afaan oromoo giddiin barsiiseen aniin kun giddiin barsiiseen kalee isaanii oromoo jedhee akkasitti ol ba'ee ani kaleessa oromoo jedhee akkasitti isinitti ol ba'ee yeroon isinitti madhu sinnan dhageenya kanaafuu Isqeel Gabbisaa waa tokko isiniin godhu anaayyuu waan aangoone isiniin jedha jechuudha. Ani akkuma haadha Yaayyaa Bashiirii waan aangodhiin bara inni dhalate ani ijoollee waggaa 14 ture. Ijoollee waggaa 14 ture akkasitti wannoo jedhee abbaan kiyya fidee namicha kanatti na heerumsiise jechuudha. Kanaafuu ilmi kiyya anaayyuu waanaa godheen beeku yaa oromoo jalan deemina. Ilmi kiyya waanaa gazza'een beeku. Waa tokko naa gazza'een beeku jalan deemina isiniin jedha jechuudha. Mootummaan biyya bulchaa jiru kun shaarbii akkana bareedu kana naa bitee naxalaa naa bitee xibabii naa bitee baatitti birrii 20 naa kaffalee akka duraan kabajaan qabne kabajaa argadhee ajjabamee ka duraan dalagaa qabne ajjabamee bakka kamittuu yoo wannoon yoo jiraatu televezyiinii waaltaa irratti gadi ba'a. Isaati irratti gadi ba'a. Wanti ni hafe televezyiinuma Oromoo kan isaan biyya keessaa cufan sana irratti bichaan dhiyaatiin malee televezyiinii guutuu irratti ilaala. Akkanatti qabran jedhee sadaa jedhee mootummaan kun shaarbii natti uwwisee caammaa naa bitee naxalaa naa bitee akkasitti deemee akkanatti kabajaa argadhee akkanatti ilaala. Televezyiinii hundarratti na fidanii waanan dubbadhu dura natti himameeti akkanani waa tokko dogoggorre natti himameeti tamaareeti ani kan akkanatti wannoo jedhee dhufe jechuudha. Amma waanan barreessu waanan dubbadhu natti himaniiti. Amma dheengadda gaafa Jawaarii irratti televezyiinii boqqoolloon gadi ba'anii jechuudha. Televezyiinii keenya irratti gadi ba'anii warra dhugaa dubbatu irratti warra misooma sa'aa 24 waa'ee misoomaa nu haasa'an irratti gadi ba'anii ani duuba taa'ee naxalaa kiyya uffadhee caammaa kiyya uffadhee xibabii kiyya uffadhee akkasitti saddettadhee kan ilmi kiyya guyyaa tokko waa tokko naa godheen beekin akkanatti sadaa jedhee saddettadhee dhufe jechuudha. Yaa ilmaan Oromoo ilmi kiyya guyyaa tokko anaaf waaf naa godheen beeku waa tokko. Mee amma Isqeel Gabbisaa uummata Oromootiif waa godha jettaniisin kan mootummaa kana hin gazza'in anaa waan aan godhin haadha isaa kadeesseef waan godhin mee amma Isqeel Gabbisaa waa isinii godha yaa Oromoo. Abbaan isaa silxe abbaan isaa duraan yeroo Oromoon wannoo jechaa turte sanatti yeroo Oromoon taa'aa turte sanatti abbaan mootummaan biyya bulchaa ture suni inni dhufee wannoo jedhee nuun fidee akkasitti ani xiqqoo ture durba xiqqoo ture fidee walitti nu heerumsiise Isqeel Gabbisaa deenye jechuudha. Amma erga biyya keessaa ba'e waggaa 15 caalee jira. Waggaa meeqatti akka inni biyyaa ba'e yaadadhu irraanfadhee jira. Ani nama guddaa jaaree jira. Mootummaan biyya bulchaa jiru kun kabajaa nag godhee akkanatti kabajamee mee laala akkattiin kabajamee dhufe akkanatti kabajamee kabajaa argadhee baatii maallaqa duraa waan ittiin shunkurtaa bitadhu waan ittiin timaatima bitadhu kan hin qabne naxalaarraa naxalaa televezyiiniirraa televezyiinii waaltaarraa gara EBCirraa gara asitti akkasitti laal na ajjabanii laal ka duraan ilma kiyyaarraa kabajaan arganne ajjabamee akkanatti deemee kabajaa argadhee amma immoo ilma kiyya akkanaaf barbaaddaniif soqee dhufe jechuudha. Akkanatti dhufe jechuudha yaa ilmaan Oromoo. Kanaafuu ani na beeka. Akkuma haati Yaayyaa Bashiirii gadi baatee himatte sanatti anillee ilmaan kiyyatti himatuu dhufe jechuudha yaa Oromoo. Mootummaan biyya gazza'aa jiru kun ka biyya gazza'ee akkanatti nu bulchaa jiru kun ana akkanatti shaarbii babbareedaa kana naa bitee naxalaa babbareedaa kana naa bitee xibabii naa bitee kophee gaaf tokko kaawwadhee hin beekne naa bitee birdi libsii dabra biraanii na bitee akkanatti
jedhee kaba'u poolisiin kagalu poolisiin gaazexaasarraa gaazexeessa ka duraan waan qibaatii fuula dibadhu kan hin qabne baaziliin irraa gara lippiistikii akkasitti taree aniin kun dullattiin jaartiin namni guddaan kun akkasitti isaanitti taree har'ammoo isinitti himachuu dhufe jechuu yaa Oromoo isinitti himatuu dhufe ani haadha Isqeel Gabbisaati na beeka yaa Oromoo na kabajuu qabdan ilmi kuni mucaan kuni anaayyuu naaf hin taane anaafuu bu'aa naan buusne anaafuu waa tokko naan goonedha akkanatti mootummaan biyya gazza'aa jiru kun akkanatti natti uwwisee na nyaachisee na uwwisee akkana ganna baase jechuu yaa Oromoo kaleessa ilmi kiyya Isqeel waa tokko naa godheen beeku abbaasaa Gabbisaa walii yeroo walitti dhufnu qabeenya qabnaa ture mucaan kiyya naa dabarsa jedhee mee qabeenya kiyya guutuu gurguradhee waanan qabu urgufadhee waan sabbata kiyya irraa qabu itti hikkadhee ilma kiyya kana wanaa dabarsa jedhee biyya Ameerikaa jedha sanatti ergadhe garuu waa tokko naan goone mootummaa nama biyya gazza'aa jiru kun gadi ba'ee na barbaadee akkuma haadha Yaayyaa Bashiirii barbaadee gadi baasee sanatti na barbaadee na kabajee baatitti maallaqa birrii 20 naa kaffalee na xalaa na bitee akkanatti kun akkuma argitan kana qulqullaa'ee ka duraan qibaatiin fuula kiyya tuqeen beekne qibaatii dibadhee mee mootummaan biyya bulchaa jiru kun akkanatti televezyiinii irraa gara televezyiiniitti yeroo na dabarsu miidiyaa kanarraa kanatti miidiyaa sanarraa kanatti xab asitti yeroo na dabarsan yaa Oromoo ani haadha Isqeel Gabbisaati na beeka ani haadha Isqeel Gabbisaati akkanatti kun babbareedee mootummaan kun na bareechee dhufee jechuu amma gidduu kana haadha Yaayyaa Bashiirii waliin wal arguuf deemna isaan waliin illee teenyee mari'annee waan irratti haasofnu mootummaan waan barreessee nuuf kennu waan mootummaan kun barreessee nuuf kennu isinitti gabbaanee isinitti manna jechuu yaa Oromoo amma sibsabaa gidduu kana sibsabaan hin jira hin sabasabamnee achirratti birrii 30 isiniif kaffalama jedhamnee jirra birrii 30 waan ittiin buna bitannu arganna jechuu yaa Oromoo akkasitti waan ittiin zayitii bitannu arganna jechuu qeerroon karaa cufee akkasitti nuwannoo jedhe malee gidduu kana silaa haadha Isqeel Gabbisaa haadha Yaayyaa Bashiirii waliin isiniif dhufuuf turre jechuu ijoolleen meeseenjaraa nama bilbiltan namatti hin bilbiliina ilma kiyya naa barbaada isiniin jedhe malee meeseenjaraa na bilbilaa isiniin jedheen ijoolleen meeseenjaraan bilbiltan meeseenjaraan hin bilbiliina ilma kiyya soqatuu dhufe mootummaan akkanatti biyya gazza'aa kun waan mara naaf godhee shaarbii natti uwwisee isaaf yoo kabajaan galchin amma gidduu kana sibsabaa waa'ee qeerroon karaa cufuu irratti waan haasofnu nu kennanii jiranii isallee gabba'ee isinitti hima jechuu isallee waa'ee isaallee gabba'ee isinitti hima ilmaan keenya ololli biyya keessatti adeemsifamaa jiru olola akkanaati isinii galee waan kana beekuu qabdan jechuu isinii galaami ol yaa'anii jiranillee dulloonni wayii kan afaan ilkaan keessaa dhumate jechuu uummanni paartii bilxiginnaa jala waliin gadee deemu kun kana dhibu ilkaan irra hin jiru sammuun qaban sammuun irra hin jiru ilkaan irra hin jiru jechuu mee laala uummata mataa furrii kana mootummaan kun jalqaba maqaa balleessiin eegala jechuu isinii galee dulloota duraanii warra wannoo dalagaa ture argitanii warra Finfinnee keessatti naannaa Kolfee naannaa Magganaanyaa naannaa Atobistaraa Goojjan Barandaatti warra suuq badaratee dalagaa ture jechuun warra wannoo faa waliin gadee oofaa ture afaan Oromoo xiqqoo beekan argitee warra haati isaanii diqaalaa Finfinnee keessatti deessee gattee isaan dirasii walitti qabanii ilmaan keenya maqaa balleessaa irratti oofan jechuudha. Sidii galee maallaqni guddaan illee kaffalamnee fi bar otoo maallaqni guddaan kaffalamee fi maqaa balleessiin akkasii sun irratti adeemsifamee waa tokko bar gana
yoo isin kana dalagdan uummanni keenya laala warri amma akkasitti sirna nafxanyaa waliin gadee oofaa jiru kuni yoo isin kana dalagdanii uummanni waan kana isinirraa hubate kaarii meetira 200 isiniif kennimaa guyyoomsanii akkasitti dalagsiifataa jira jechuudha Abiy Ahmed. Amma immoo warri suuq badaratee dalagdanillee warri lotorii waliin gadee ooftanillee boolluma isinitti seentan argina jechuudha. Sidii galee asiinillee qeerroo biyya keessa jirtan galata guddaa qabdan. Biltsiginnaan guyyaa bulchiti qeerroon halkan bulcha jechuudha. Oromiyaan akkuma duraanillee jenne wannoon qabdu. Mootummaan qabdu. Mootummaan Oromoo qeerroo Oromooti. Bulchiinsi naannoo Oromiyaa qeerroo Oromooti jechuudha. Sidii galee kanaafu kana beekuu qaba jechuudha manni keenya. Ololli baay'een adeemsifamuu danda'a. Aarsaan hin taane kaffalamuu danda'a. Sidii galee garuu Oromoon hin bilisoomte har'allee borullee Oromoon kaleessallee maqaa balleessuu wantoota adda addaatiin argitanii jirtanii namittiin tokko afaan Oromoo ka baratte afaan Harargee haasofti ani haadha Jawaar Mohaammed jettee ol baate jechuudha. Sidii galee tokko immoo guyyaa lama moo guyyaa sadiin duraan haadha Yaayyaa Bashiir jettee ol baate jechuudha. Ani immoo haadha Isqeel Gabbisaati. Sidii galee ani haadha Isqeel Gabbisaati. Akkanuma dubbiin kijibaa oofama jechuudha. Sidii galee dubbiin kijibaa akkanumatti banama jechuudha. Asuma irraanillee dhaamsi kiyya ijoolleen ala biyya keessattuu Oromiyaa keessaa wantoonni adda addaan suuraanillee ta'ee viidiyoon isiniif ergamu amma isiniif danda'ameen suuraa isaanii hin maxxansiina waan addaa tokko irra kaa'a suuraa isaanii irra viidiyoo isaaniillee waan biraa irratti idaa'ati wannoo jedha maaliif nutillee warroonni biyya biraa keessa jiru waan kanaan isaan deeggaruu qabna waan ta'eef ijoollee kana yoo nuti akkasitti miidiyaa irratti ka ol baasnu yoo ka ta'u ta'e yoo akkanatti ka miidiyaa irratti ol baasnu ta'e rakkoon irra ga'uu danda'a waan ta'eef isinii galee kanaafuu isin jaaladhaa isin kabaja ammanuma waliin haa kofalluuf dhufe warri nattaartanillee dhiifama waan ololla biyya keessa akkasitti afarsaa jiran kan argitanii maqaa balleessii uummata Oromoo irra baname kana nutillee haala diraamaatiin akkuma isaan diraamaan irra dalagan akkasumatti ol baafachuu fi isinii galaami yeroo garii gaddillee yeroo hunda yoo baay'ate sammuun namaa kun isinii galee gaarii hin dhufu waan ta'eef akkasii isinii dhufee isin jaaladha isin kabaja ani haadha Isqeel Gabbisaati akkuma dura isiniin jedhe isin jaaladha isin kabaja warri nama uffattanillee dhiifama ilmaan Oromoo marti keessanuu inshaallah sumaanillee qeerroo biyya keessa jirtan nutillee isin faan jirra immoo du'aayii isiniif goona jechuu bakka jirtanitti rabbi sinaa eegu isin faana jirra jajjabaadha yoo